dubbatanii wanti kanaan alallee anillee baay'ee dubbadhu hin jiru. Kanuma wanti nuti dubbataa turre jaalmilkiin 38 kana keessa birriin 30 baasii ani baase jedhee nu mormaa ture. Mucattiin immoo baasii kana keessa lakki jaalmilkiin gaafa hiqaa bitee fidu hiqaa isaa kennaa fi deemnaa. Oppiniinkii goraa taappi goraa kaawwatii guddaa dubbii warra doktoroota hin dabarseera jala. Oppiniinkii goraa kan maa walaa gara waan ta'e sammuu hundi keessa yeroo shan kuran oppiniinkii goraa yeroo hojjetu warri. Milkiin immoo birrii 38 kana keessa birrii 2 isii fi Raabiyaan uqubii fudhatanii jiranii. Waliigalatti birriin 9 ta'a tirfiin kennaa. Kaachi gadafu 30 kana 30 kun immoo birrii kiyya kaan hiqaa alaa biteenii jedhu inni dubbataa ture. Okay, riisitii hiqaa kana ittiin bittan hoo qabdanii gaafa jennuun riisitii kana kukkunnee gannee jedhanii. Inni biraa immoo waraqaa galma irratti barraa'u gaafa milkiin hiqaa bitu yookaan hagana bite jedhanii kabarisa sanoo eessa gootan gaafa jennu waraqaa kanallee keessaa kunnee gannee herrega ji'a tokko xumurree jirra. Waan xumurreef akka wal nu harkaa hin dhoofne sababa kanaaf kunnee ganne jedhanii nutillee kanuma jechootuma isaanii kana laallee okay kun akkuma jirutti haa ta'uuti birrii 30 kana murteessineetuma itti deemne jechuudha 60 gaafa waan kana murteessinu bakka waan Cosa bara di Tifana? TikTok io da Kaguba te ne mandavo. Gaafa waan kana 30 kana murteessinu 30 kana nama lamaan addaan naa qooda nama sadii miti miidhama qaba. Mucattiin tunillee mana kiyya keessa turte. Wajii kana hundaayyuu anatu danda'a ture ani miidhama qaba nama lamaan naa qooda jennaan mucattiilleen kana nurraa fudhatuu didde bakka amma Ustaz Abu Yahayaan jedhan kanatti arraba bakka jedhan kanallee nuti hunduu bakkuma tokko jirra dhugaa rabbumaaf dubbatanii waan kana lakki sirrii malee natti murteessaa jirtanii wanti kun ani miidhama qaba jedhamee dubbatame malee bakka arraba waan akkas jedhanii nama milkiillee nama arrabse hin jiru. Walumaa galatti bakki dubbiin itti wal didde nama sadiin addaan naa qoodaa fi nama lamaan addaa isinii qoonnaa kanarratti dubbiin didame jechuudha. Erga dubbiin didame bakka jaarsummaa kana gara miidiyaatitti deebisnaa nuti asitti hin kakachiisnu namni jedhellee kinoonuma warrumaas keessa jiru kana jechuudha abdii fa'a. Dhumarratti garuu liinkiin cufatee nuti hunduuyyuu irraa baane jechuudha. Inillee hin kaksiisne gara keessanitti deebisne jechuudha. Kanuma. Kiyya waa kibiyaa gaafadha eenyu asli kiyya amma fakkeenyaaf nun arrabsinee jettan. Kiyaani. Nun arrabsinee yoo jedhe. Afacha. Kijiba na murtanii ka jedhe nuni kiyya. Ila asirratti wanta ani miidhama asirratti miti kiyya asirratti miti waan asi gaafadhe qofa deebis kijiba na murtanii fudhadhu ka jedhe nuni. Amma godhame. Ila akkana asirratti amma. Jaarsaa tana. Omadem nu hageeffannu amma tajaarsaa jaarsaa. Mee tajaarsaa tana tajaarsaa kumarra qabadha. Tajaarsaa kumarra qabadha. Waan hin taane walii raguun hin ta'u kaa. Waan hin taane walii raguun hin ta'u bara. Iya ati miila goonii si jaarsiraan mucaa jennee sin qabanne malee. Laki ila asirratti asli beektaa ni sodaa eenyumaayyuu hin qabu. Sigalee abuyaa illee yoo ta'e milki illee yoo ta'e sigalee wanta hin jirre narratti murteessitanii 60 kana awwaan hojjedhee ani fidee miti. 60 kana keessa wacii kiyyatu jira. Sigalee waciin kiyya waan jiru waan hin taane narra murteessaa jirtanii murtee kana nama lamaan hin qoodadhu nama sadii hin qoodadha malee agana dubbate malee karaan ala arraba biraan garuu hin dhageennen. Ati nageenna jedhi malee akkas hin jenne ettee ragineef baaba. Abu Yahya natu dhaqaa bakka tala beedhiisa. Kiyya gaafa duraallee waan jedhame nutu keessa jira kaleessa jedhame ammoo sirrii malee natti murtanii doontaanii dhara natti murtanii jedha. Dhara jechuun maal jechuudha? Akkasitti sirreeffamuu qaba. Galatu. Jaarsa taa'ee qabatu taatan jechuun hiikanii namni tan jechuun yoo jaarsa onnama.
على كل حال أما قافين كيا يارسوتا قافين أنكبو مارة كباتي سدي إسني أمانة يتني كما إني إسني أمانة سنو يو الرافوتا ميتي يو الرافورين هجام أمانة عرفت نجارون تك كمو لما مو كرام كرشت تك لما تا يو كاين أمانين تاته لكي وان في الدم في دا يوم الورد الله يسلي وان في ريافدو وجين دلغاني بري وجي ويتدو ميكان ارغي في جري الدباتا نمو أكامي أبو يايا كوتا دوفي مارة نقافتاني مال جنة ومن أوقات مال توان لقات مارة كنقافة نقافة دوغا نقافة إيه وانا رقات اسكن جنيني إيه كتتي nama sadi addaannu kutaa jennaaniin murtiinu murteessine didee jennaaniin ta bakka sadii sani mijattiilleen hagana si argine fudhu jennaan mijattiilleen diddee jennaaniin nuti gartee itti dhiifne dubbii isinit deebifne jechuu inni garuu birrii 60 kana bakka sadiin naa qoodaa jedhe lakki birrii 60 kana mijatti amansiiftanii bakka sadii qoonnaa fillee hoo jettanii battala isinii deefnee jirra dubbii ila argitanii maaliif ila wannini takkatti achirra dabalu asli hukuma 60 kana jaarsummaa irra dhaabannee itti murre malee hayti achi ol taati achi gadi taati jara bira jirti nu akka jaarsummaati waan arganne kana kunoo tana sitti argire 60 lafa kaayii jennee kuma 60 lafa keettan tana ta kuma 60 lafa keettan tana bakka sadii addaannaa qoodaa lamaaniin isiyyuu fudhe isiyyuu akka itti fudhaa jiruun qabaa jedhe isiyyuu haqa jedheen fudhanne beekina isiyyuu haqa jedheen fudhanne isiyyuu eeganan murtane an fudhe bakka sadiitti addaannaa qoodaa jedhe bakka sadii attamitti addaan siiqoonna jennaani dalagaa kana nama sadiin eegalle nama sadii adda hiraa jedhe maarrenullee wanni tun garaanu nyaatti amma akkanumatti hin irra jenneellee fudhachuullee nutti ulfaata mee damee achi aantu fudhannee gaafannaa jenneeti mucattii ol waaman mucattii waamnee mucattii gaafanne kunoo mucattii maarree akkana jedhe kuma 60 akka goontaane akka taanu taane akka cinqamne argite tana fuune isii tana fuune tanaayyuu bakka sadii addaan isinii hiraa jirra akkam jetta jennaan hin barbaaduu osoo kuma 60 sanuyyuu kophannaa argitani hin fudhuu jette haqatiyyaa miti hayxitiyyaa ammootu achi ol na jirti malee achi gadi nan jirtuu jedhe maarree nu maarree bakka sadii tana qoonnee fuunee mucattii kennuufuyyuu mucattii yoo amantee nurraa fudhatte tola kennee as kenni guyyaa kam kennitaani jennee mucaa kanarraa fuudhuu dandeenya argitee osoo kuma 60 sani hoodhaa maarree kun nu haqa isiiti jedhee nu kenne irraa fudhannee mucattii kadhannee guyyaa akkanaa si haa kennu jennee mucattitti murtii kennannee silaa fuunee isinitti hin deebina bakka mucattiin nu diddatti bakka mucaan kuma 60 didatti nu maal barbaannaree jennaani waan kana fuunee kallattimaan asit deebisu jechuu tabiraa ammootu ati gaafadhu waan sooshaal miidiyaa jette waan sooshaal miidiyaa gubbatti waan barbaade haa ta'u maal haa ta'u jettee miti ta sooshaal miidiyaa waan isin nutti argitaniin tana fuunee dubbannee feetan kakachiiftanii feetan gaggombistanii ummanni waan jedhuun jedhee kallattii warri Dubaay keessa jiru qaamaan itti dhaqe waan biraa jedheeni haqa tana lakki akkanaa miti akka biraatti jijjiiree sirreeffadhas yoo jedhe lakkiin kennisiisas yoo jedhe dubbiin bakki jirtu as bira jennee fuunee mana kan keetitti hin deebine kabajaan mana keetii fuunee kabajaan mana keetitti deebisne waan aganaati. Isranya aragachuutti koyinee beeksawach ummanni fayyaan qabu galatooma deebisu yakkamaa qabdanii akka fuutaniin deebisuu kiyyaaf keessaniif galatooma yaa ummanni arraa wajji guyyaa sadaffaa dhagayaara yoo walii galanillee walii galanii yoo walii galuu baatanillee rakkoon qabu Dr. Abduu Saleen as jala jira nama akka Oromootitti yakkee amma
يودو مرة جينا أنا دكتور عبدو ثاني كاكاتشيفنا no problem وقال لي ميتور بس أبغانا برانة عبدو ثاني welcome إن كاكاتشيفنا را كوميتي كيا دبي كنا أري غويا سدافارا قدرة ربي كنا ترى أنجرين يكيا كيساتي أجندا ويو دفع أو أتاي ترى تكوفا دبته قرصي سبرة ترى سبحان الله أجندا كنا جرين يمكيا ميد فيسبوك را كاسه يوتيوب را أجام تيك توك تروفتي يرو جال كباف أجندا تو كيرو سري تدب لما تدب إم بكلام لما تدب وان كنا أردوتون كيون دي بكاري تكتير راسن دبدا سامبود أبان في ترباني يا لما تدب إم بكو أكتر دبين كياسان كذا دوغورة تقولتني يوم مرسمتي دب سودوه ماله دب إم بكو سيكله إبن كمسجدا ثانو تكو دبدا غرغري أمنا جولة غرفو لما تدبدا سيكله كمسجد جاي أفور ويا تكو دي كمسان بيشو إنجار توانا كذي أجندا كنا سدفاي تدب كيا أنا واني سدفاي تدب إيفي أتين كنا با الموتي بيانا ما جرتا انتلتون دوبارتيلا بيانا ما تورتي بكم سكابدي بكم سثاني رتون دوفتي واسي برسيرتي واندلا قتثن الرتي واللوثاني إسلامانو متى دادا نسيت إيجيو ثم مقام ما دبدا نسيت نبغو هنا هاترا زيت أنيمي أنا مرسكي نما كابو متبيتا أني وان الرادو بدو كبا وان موتو ديسو كبا وان اتنما كبا كبا وان اتي إن كبا نيكبا جندا ويو رفيجو سيغالي أكرم نماراتو نسيو كنامتي والا لغا بدا واني كمبون نسايو أما كان يأي مالتا سببا واجرون نمني كو يوكف واجرو تلماما وادو بدو مرة جلي منما ربسو الرب نمسان بودة إسا إذا فايدو في كاتشين كوفزي هم بسو وانا كثيرا إيقاتارو بدا بيتا كرافي يروبا يو جولن كذي أثرتي ونو جاني وانو جاني هلا أمشان بيتا وجولن با يتو كذي أنا ولت بولامشي كما ينفكينا فمناذير ورقترو أنما كوما سدي إلا لام ملايكي تكلم كباكنا مرة فيسبوك ترفي وقامك وقاسري مفروض ورلو لبيك سيغالي بوزو الله nama sheekalle oo argite kamasjida hunda arina mataraka ofo jira in beeyta rasuulu sigale kanaaf nama walitti bu'un barbaadu nama kana ofirraa eega gide inni dhugaa bira tareetin injere mootu rakko beeyta kanaaf obboleessa kiyya anin kuni doktorii sirraa eegale oromo mileela 50 kanaaf waggaa 17 barate abduuseen baati saglaafaa keessa na biraa kufe دكتور أورمو غوتون قبضو سي في ماتي كيتي في إلمان كيتي فون دهريو تجارو تكيدا براتيشو أما سيهي كان جارسوني منغودون سيكو مندو أرسومني كورسوما سيدات أبو جيشوني ميكا هاي اتروف أبو نبتي ألفاتي والباثو دي وانسان إسان اللي نابيكو يعني سنين إسنين جراجرا ما جت وري من قد وري أمن جت. كان دبنا يرو تكدي. واي. وجرين ساري را دب سما. دبين أما تومي تيكون دبي داود إبساتي دبي كمال قال شو تاو دا چلي لگے بن. من قد دوسي كوماندو لگے تر. يار سوتي نينغا گابدي. Anggafa jira barangaf ni adu batu fi Abu Yahya. Abdi salata ne mara dubbata sindro dubbatani miti. Korti tidacha bakka walwama. Abdi ni jiru. Isalatara. Salatara. Yo abdi ni jira ne Jamal itti fudda. Jamu. Yo. Kamera juga. Video bisa. Jamu. Ya idda kaya. Mare intine akka jalan gurra bire dakisani. Dan kagalan be no mali ke sajarani. Namni wa himata turawani madekana hunda ogumma kana titana tu barsise himbe tamemu iti kabada Mama Nure ogumma kana Abu Yahya walitti fudda.
jamaa illee waca keessa jira maa wal dheetan isin Dubaay fi maalee orgootanii maammaa jalaa qabi Iya Shababad qaba kaashi. Iya xiqqoo jalaa qabi Hangafni simaa jalaa qabi maal taate si dura deemaan? Ila amma dubbii murre kana ila simattu haasawa asli dubbii murre kana dhugaa murre beektani dilga murre malee micattiin ka himattee 128 dalagaan bira dalagdee ji'a 5 ogummaa ka jammarsiise isi doktorri awwalaa kana sadiin hunda hawwii jechuun kana hunda micattii gaafannee jennaan micattiin tartiibaan odoo takkatti illee irraa arrabni baraa kijiba haasa'u been beeksisaa beektaa waa takka irraa odoon dabsee micattiin tun himatte dhugaa rabbisitti himattee jennaan gaafannee jennaan nuti yoo inni dubbii dabsate nu hin beennu milkii nun dubbannuuf waan inni nu dubbate murraaf malee nun beennu akka inni time arginee akka inni asii achi daddabe arginee nu arraba dhugaa irra dhaabanne dhugaa jiru waan argine murteessine jaarsi argitee ka murteessine kanallee muluu murteessine jaarsi waa hambifata waa keessaa nyaata waa keessaa qaba waan jaarsi keessaa qabu kanallee uhumma as qabnee waa hunda ofitti as deebifnee ji'a abbuburrii kiyya micattiin odoo isiini haati manaatu 110 amante akkanaa gootani osoo isiin jettu badasii jenneeni micattiin lollee waan ji'a 3 kana nama lama akka qoodamu murteessine kaawwani in dhiifne nu in dhiisi jechuun illee micattii illee ji'a lama fakkeenyaaf birrii kana keessaa iyyuu inni cinaa gara 7,000 kennee fi iyyuu biyyaa ergee fakka herrennetti wanni sirratti hafte 23 qofaa keessa lixee anfaa baqaa dha'e birrii kana kennii fi qaaqa kana ofirraa kutii jennaani milkiin hin dide dhara na murteessitan jedhen nu dide ani waan arge dhugaa arge jedheeti waan xiinxalle dhugaa xiinxalle jedhe akka jaarsi xiinxallutti ta boruullee sodaadhee ta ilma kiyyaallee sodaadhee ta akhiraatiyaallee waa hunda laalee adda siraa micattiinillee 28 ragaa kee qopheeffadhu milkii atillee ragaa kee qopheeffadhu ragaa irra dhaabadhee silaa murteessa argitanii wal biran jiran osoo wal bira jiraatani micattiin amma waan garaa nama nyaatu keessaa risiitiin kun tokkochi hin banne natu harka kiyyaan saaxinii ga'e harka kanaan dura du'aa kayyattu micattiin lafa keette jiran herrega kana guutuu waliin hojjanne jaartii isaati isa waan kana herrega 28 kana ka wacii qarii ra'asal maali jennee waliin wajjannee lafa keenne kayyattu micattiin kakuu dirasii geettee himatte jiran argitanii nama akkana himate kana waa hunda miinu akkuma inni gartee 3 amane kana irratti haa qabnu mee inni isallee miinu nama kenna haa guddatu micattii du'aayii goosifnaa micattiin tun haadha siinqeeti ka jennu laallee ollaallee gallaallee jaarsota hunda waliin mari'annee gara bidireen hojiin kootulee fuudhataa jirullee hin jiru lakki mucaan kun obboleessa keenya hojiin nu wajjin qoodamee hojjettan parsanaalee keessatti hirmaadhee isin gargaara wanni irraa isin ilaalu tokko hin jiru isin galee akkuma isin kabajanii deemtanii dhuftanii fi kabajaamanillee waa walii hambifachuu wayya nama fuula biyyaati ilma oromooti jedheetuma respect isin godhaa jira akka isin wajjin akka hiriyaa kiyya waa hayti namaa irratti badee tokkotti isin wajjin hirmaadha no problem isin wajjin hirmaadha isa biraa 10 irraa 5 naalaali 5 kafalaan sun keessa jiru amma gaafin kiyya siidadha 10tu jidduu tanatti dhibee ta'e hayti mucayyoo 30 10 kana waasii fudhattanii yoo rabbi laafisee isin salfatee isinii kenne isayyo yoo kennuu baate hin kafaltanii asli jaatama bar
جاتما بكلمتك أمانة بجاتما لا إيه جاتما بكلمة كودي جاتما جاتما بكلمتك بكلمة مرة ملكين صدوم سري صدوم أمانة ديدما أمانة قرآن توانكتا قرآني أفو فردا تادثن ورجا وجينياتر وري ريوتا يوم ظلمان فرطة تقول ترى كومت كودي قرآن يوم ملكي كيا مامي naga جاتما بكلمة يو كودي صدوم تابع أصلي Eka jatama bakalama yo kode sodoma taya yo bakasari kode didama taya. abbo Didama milki amane. yey irrega disi wan irrega hom ka kana wallahi irrega kawanni kana wallahi male kasaddo ma dida milama walitti me kata sa won wallahi Isan tuna bari isan tuna dubba tefi. Amma akan gora itin. amma botuka me arolle ngoisini rachille kan goine akarolle wangoine wa kesa na lali ati wana tinatti fetani madanda mala no du makake ka of kesa na olchi tadisi ozo to kesa na olchu batte amma kumba akiya gofare kanalle nasbe wa kat yala debi ami ati makama keti fi garte debi makama ka garte debi atu ayidu kana jette na lali male ani wana tijette infudad Abu ya kana ira. أما مرة وجد أبو بدوغات Dugatan tuai. أما كان جارسي دورا ودي مرتس للين جنانا سنجرو كرام كونكيتي كانوا في مرتس ساجر تانو كرانو دي دانيوانو في مرتس دوكانا وهما مرتس يا وهما جد Isinu ma abda dai tsene bena baka kiya buati. Nara dubada na ta. أما جرنا هاتي اللي أزرتي هاتي كبينيا اللي أزرتي كان أنا كبينيا تي لكن كم قراني كان يوم فرد أجتولة كم شاني فرد أجتولة كوني هذا كم ماله وان هكانو ترى متي دوغا دبتوراف كم مجتي كافنة مجتي وان إسنا أرجع تفرد أنا أمي وجدته اتسينو لكن فرد يوجدته يو جرنا تيو دعاي غونه كان كسمله وان نوتي أما في مرتسنات إنجن باي وان إنجن خاتي وان نوتي رراني خاتي أباك أبدي وان تاي كاروما مجتي وسو ديبيني مجتي كونو هاغانا سيارجيني هاغانا فرد لكن فرد جتو إسي لكن فرد جتو يو إسي كارا إسي تتو سو ديبيني وانجرو ياديتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam. عليكم السلام ورحمة الله أصلي قالتهم ربي جزاس يا كفلو. ورجع سما دبتن اللي باي تراجعني عنقا فتوا أو إن جار سما كي كيسانا أبو ونان كيسا باي. أما umura geettanii wanti qofa waliin cinqina. Mucaan kun haga biyya kana dhufe ana mata jaha kana keessatti waggaa jaha Dubaay jiraadhe. Cidhaa fi du'a namaa waan biyyi kun qabdu keessaa takkaa namaa hafee beeku miti. Wallahi anu bantu karaa yaada gide hunda waan isin beektan wallahi. Asli kiyya na dhageeffadhu takkaa du'aa fi jiruu namaa keessaa nama hafee beeku miti biyya kana keessa gaafa keessummaan dhuftullee gaafa du'aallee gaafa cidhaallee 20 eega qabaatee kafallate. Haaftillee qabaatu haa kafallatu tadadhabe irraa kafallaa ijoollee afooytuu jechisiisa. Soddomman isii guunneen kenninaaf galatoomaa nagaan tura. Abo rabbi siyahi. كسي كم يبغى قالت رب سياهي قبيبك Oi walluma والله wala بشاكنا رب بركات يا قولا تكلنا ما بركات kala sama milki enu asli Oh. anille gabboe kuno wallahi wa nguddor kana kafa ولا سام قالت هو النصري والله نصري أبو الله وان كي ربي أدب تبو نصري والله. وان كي رتي تيجي تبقى كو ربي أقول galatoma والله بالله رب سيا بركة جيسو يدونا Abdi waan irra geenne barsiisa hayye. waan irra geetten dabarsiisa dhiifamani salaata simbira hafe مريم يابو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Maarree amma namti teenna ta dura eenyu wada jaarsi qoraa ka dura nu biraa ka illee deebi'e. Waan amma haarawaa haga inni ka'e asliin argeera barakaa isaa godhu rabbiin ammallee nama irratti waa hiikamu. Wanni asitti hundeeffanneefu dubbiin xiqqoo nu girgirru goonaaniin gara isaa kanatti hin dhufanne amma hiittooyyuu arganne aslii fi nasriillee rabbii qoliin haa deemu. Amma waan irratti hiikoo arganne araara arganne tana mee abdiin naa dhaqqaba. Isinumaan dhaqqabaani mee? Maa dhaqqabaani mee amma hangafa kiyyallee fakkaatani. Isin dura ammaa kun dhaqqabaani mee abdii kana? Sikko dura momento dura yu sikko dura me jeda sanini ne to bangafa me isidi se ustaza ki isidi se jirani tiba no barsisan yaldi wadi wan wolle mitu masal bada me asli ki amma tara jedi atam asli sirra bare di amma asli ki jedi me atibar makan ke ko walla asli abba makan kana sifa sima amma le o jirate uri adera to walla akate walla Numbira wajib siapa? Abdi TV. Mare TV tadi. Abdi. Ya. Salat terute. Salate doa itu kan ya Rabbi dubbi tanagar tokkon nude bisunulle midamne ambille midamte namni rakkate rakko tana ya Rabbi nufuri jede formata Rabbi ngafadne dufe. Mare Rabbi sirra makura Rabbi sirra jala tu mare dubbi mate saltan irra ka on jaarsota gaafi gaafanne nuti akka nama ogaade bitor basaba kana barate tokkotti Akkana. waan kan irratti gaafi taa'ee irratti hundoofne mucalle gaafanne gaafi gaafanne kana keessatti milkiin ka hojii dalagdanii irratti wal dhabuu keessanii walganuu keessanii yookiin dhiidutti baduu keessanii haa ta'u manguddoon sitti baasetuun oromummaa qofaa miti arsooma walitti qabdanii islaamummaa walitti qabdanii obbolowwan keeti abboota keeti manguddoo tana keessa jaalticha keetu jira jaalli wayyuu olumaa agandaatu jira arsoomni qorsoma arsoomni wayyooma osoma waan tokko walitti qabaachuu baatanii akkamitti manguddoo harka darbitee jedheeni gaafii gaafadhe badiin biraa haa taa'u waan kanatti an harkan darbinee isaabatu wal naa baasuu didee ka isaan natti muransantuyyuu naa ta'uu didee adda baane malee harkan darbinee hin darbuu jedhe maarree jara keenya mucaan manguddoo hin dinne adolleen diduu borullee hin didu jedhe isin warri manguddoo mucaan farrillee gama laalee kooran gama laalee jidduma kanatti maali akka jedhan saniin illee bakka baajata mana ofii keessa laalee isinillee haqa mucayyoo san dubartii ilaaltanii asuma wal jala miliixee amma isin manguddoon gamni tokko gimmaa hin warri Dubaay mucaan kun waan isin gotan hunda hin dinne bakka sadii isaa akkuma jirtutti ta'ee yooma sadii sanuu kudhan himatu mucattii jalaa hir'ita waan kana kisaaraa kan isin fudhatanii mucaa kana wajji nyaatanii wajji dhuudanii jaala as keessa jira isin kisaaraa kana hin kafaltanii jennaan nasriin hosseenee mucaan kun du'aa jiru nu keessa hafeen beeku nutu kafalaa diigama eega inni amane waan hanqate soddoma san nutu guuta fi nu jedhee nu hiikan akkasitti amma diidama akkani jedhatti diidama taya amma manguddoo Dubaay kana ganasriin afaanudhe kuran itti argine soddoma isin gaaf duraa karaa keessatti murteessan san argine ijoollee oofii jechisiisaa santu gahe tanarratti dhuftan ulfaadhu nasrii kiyya ulfaadhu nu sare maalirra jette jennaan kasoo quttuu bahee jette jedhanii sanii nu dhugaa rabbii kanaa yoo taate warri manguddoo isin nu ergitanillee
Gurbaa kanallee waan keessanillee kadhannellee qabna. Waan keessanitti dubbanne qabnallee. Wallahi wanni atammaan tana dubbataa jirtu tuni ammucaa kana keessaan ufatee fi kun abbaan kana obboleessa kiyya jedhee dhuba baajanni amma himamu kuni namni tokko miti qabadha. Baajanni amma himamu kuni horiin amma himamu kun dhuga hin ulfaata sitti ulfaata kennuu dhabuu dandeessa afaaniin himama malee horiin kun lafa jiraachuu dhabuu danda'a. Maarree mala fayyadamii taarsoomaa san fayyadami ta'amboomaa san fayyadamii haga jechaa takka ga'u takka ta'ee maaf jennaani haga qabu hagana hayti ambaanarra jirti hayti mucayyoonarra jirti haga mucattii tanarra jirtu keessa anamma wannummaan an qabuu tana tanabbaate tanabbadde tananarraa hoodha taafte na ajjeesa yoo du'allee taate na ajjeesa ambatii arsiitii arsoomatii yara ajjeesa yookaan ammootu na fura harka keessan keessa jira. An keessani isin kiyya jedhii lafa kaayadhu jechaa takka illee nuuf hin hamne. Kana kanaallee nuuf hin hamne. Wanni duratti illee isin mammaakee himata wallaalanii hayyuu abaaranii bitata wallaalanii gabayaa abaaranii jechaa mammaaka dura wanni isinii buuseefillee sanaan. Dubbiidhuma laaftu, dubbiidhuma salpha. Dhuga mucaan kun baajataan masga harkaa qabaachuu dhabuu danda'a. Harkaa qabaachuullee danda'a. Harkaa qabaatus harkaa dhabus hoodhaa jedhee ambatanatti uf kennuun kabajaa namaatiif namni sa'aatii kana dheeraa kana ta'a. Wallahi asli kiyya jaarsum maalle teenna irralle gaafa ummanni keenna fi ummanni keenna ka jaa hararge wal dhabe sanatti yaadatta bakka san teenne homaan hundinne yoo sanuu furmaatatti goone gargar kaanille dubbii akka kanaa ulfaattellee hin jiru herreen akka kanaa nu harkaa wal dhahe